Gede amma sila akkatti girgirri asirraa ol buusan sila ummanni kun banii aadami moo banii biraatti subhaanallah jedhee bira taraaba. Banuma aadamitu akkatti wal arrabsaa jedha wallahi na ajaa'iba gidee akkatti gamana wuu haa hoo jedhu kana haadha banii aadam yaa jamaa jedha amma yeroo dhiyoo kana faa gaafa isin akkasitti wal loltasan walgahii wayiitirra jira beeyta namoota gurguddaa wajjin walgahii wayiitirra jira. هذا بني آدم يا جماعة جريتهم برا مالي قروا بني آدم يموسي مال تربام أكتي أوكي ولد كابتن أما تعزانيا هذا ومنك يا قامة دفع سنجدو سينو مو غانا ولا رنجيفن أنا كخيت ينقوفني أنا بنجيني garuu asli hawaasa bal'aa wajjummaa kanatti sitti mufannee kana waa'ee hawaasa qofa waa'ee nama biraa ni beekta mukatti daafee akkaan firaa dorgu waa'ee hawaasa jimmaa qofa mee ni ilaalla waan isaan natti himatan yoon dogongora heerri as keessatti wanti ta'e waa'ee hawaasa jimmaa qofa irratti yoo dubbanne ni dubbanna yookaan ani ganaa na haftee jirti injaa yoo ati jettee waa yaa naadraa teenya hawaasni shanan gibee warra soddaa nama guddaati soddaa dooktoraati manguddummaa isinii ilaalla nama dhuunfaa arrabaani miti boqsillee ofirraa dhoggite namni dhuunfaa nama dhuunfatee rakkoon qabu hawaasni akka hawaasatitti kabajamuu qaba hawaasni eenyumaayyuu oli rabbii gaditti hawaasni eenyumaa oliyyuu mataa kiyya gubbaa jiran hawaasa oromoo gachabatti hin deemaa laa dubbii akkana asli kiyya dubbii osoo oofaniiti dhuunfanna duraa deebisan laa ni agartee dubbii onni na cancalee dubbii fayyati namni olaantummaa barbaadu haf godhee ifirra deebise laa dubbii hawaasa bal'aa sii galee kan ammoo hubataatu arka namni hundin arku sii galee hubataatu argaa ani hawaasa jimmaa ummata oromoo bal'aa nama dhuunfaatiin hin jijjiiru nama dhuunfaa ofirraa hin dhorkaa hawaasa kiyya ka jimma yoon balleesse badii fudhadhaa waanuma ta'e waan feete waan hawaasnatti himatu akka feetan na godhuu dandeessan akka hawaasaatti jechuudha ammas reyaalitii dhugaa jirtu namni dhufee kallattiin na gaafate hin jiru asli kallattiin numa fiiguu meediyaa kanarra gasxee irra fiiganiituma fiidiyoo dalaganiituma wal yaamaniituma waan arganaasaama malee kallattiin nasraa fida ajaanii namni dhufee waan hawaasaa kabajaan akkasitti gattaa'ina Bakka anatu iyyuu soddaan kabajaadha anatu gaafate dogoggorri komiin jirumaa inni maal isin goote jedhee ijoollee warra soddaa kiyyaa gaafadhe waan isaan komii irratti dhiyeessanii sitti himee isinii ilaala hawaasni akka hawaasatti kabajamuu qaba inshaallah rabbi isinii haa laaffisu ka wal loltaniin illee abbaa dhugaa rabbi irra haa oolchu kamaa lolli bareedaani nama wal arrabsu kana baay'ee hin jaaladha maaliif enjoy goona yeroo tokko tokko gidee walgahii garagaraati irratti sammuun biizii nu taateetiin wanta jennu enjoy goona waan ta'eef hawaasni akka hawaasatti kabajamuu qaba sana hawaasni yoo sitti uffate namoota muraasa gaggaafadhee karaa keessatti itti dawwalee komii hawaasni qabu sitti hima yaa'u lola kaan immoo too Rabbi walitti isin araartii yaaduma jedhu qaba because bakka itti dabbaramnu hin qabnu. Rabbi walitti isin akkaasu. Feemasoota Oromoo fi kabirallee hunda isii rabbi walitti akkaasu gisee feemasni wal lolu beeyta bareeda warri waa waraabbatullee waa waraabbata. Warri akka anaa akka waa waraabbanne kunillee taa'eetiin enjoy godha buna dhugaa waan ta'eef. Ammallee aboo rabbi walitti isin akkaasu inshaallah qubraa rabbiitiin lafti jedhama. Yaa rabbi feemasoota Oromoo wal nyaachisi yaa Allah. Amin. Ya Allah ya Karim. Jadi sampai kan tuh komentar karena jalan di blog di mute di buat taruh gitu famous di wala lebih darah kok. Amin amin. Oh ya asli selamat makan dia itu narap dia nama unta kan dia. Wallah. Allah lazim. Lagi. Amali berita.
ganaa walirraa quufna amma fakkeenyaaf akka dubbanne ani hawaasa guddoo miti hawaasa bakka guddaan qabaa fi garuu rakkoo guddaa maaltu fide asli maamani beektaa maaltu akkana keessa jiru maaltu akka waan santee hebar dhufanii gaafatanii hubatanii achi booda lolaan rakkoon qabu sii galee osoo waan takkallee addan baafatiin hin hubatiin La amma suni ani zamana kana baay'ee rabbina araaramu hedduudha olu nama guddaa ta'uu barbaada rakkoon eessa akka jiru maaliif wanni kun hundi akka ta'e nama fageessee yaadu nama hubatu waan hundaa dubbii zarazaruun barbaadu araara keessaan barbaada rabbi yookiin gabaabdutti isin araarsu yoo walitti isin araarsu baate walitti isin haa kaasu nu jala teenneetuma kolfina rabbi haa qabbaneessu balaa deemu hunda yaaduma jedhu qaba malee dubbii zirzirii hin barbaadu dhiyeenya kana haasee na jibbisiise girgirri na jibbisiise akkasi nasraatiyya rabbi haa qajeelchu jaallataa keennalee rabbi haa qajeelchu abbaadho maaluma jennaree wanni jennu tokko hin jiru jabaadhaa walitti muddaa warri gamaa gamanallee asillee waraana kee hawaasa kamirraayyuu eegi warri gamallee hawaasa kamuu dubbiin akkan xu'ine itti haa eeggatu waraanni keessan akkuma Filisxeenii fi Sooriyaa haga yoomal qiyaamaa yoo itti fufelee nutti tolaka maal goona enjoy goona jala teenne dhagee waan akkasitti himadha waraanni kiyyaanii harka jira waraanni kiyya hawaasarraa rakkoon qabu waraanni kiyya nama dhuunfaa dantaa sabaa guutuu ofirra deebisee ifitti fudhachuu barbaadu sanirraa rakkoo qaba hawaasni kiyya waraanni kiyya jechuudha. Garuu an hawaasa kiyyarra guddoo miti hawaasa kiyya jalaan jira. Garuu nama dhuunfaa mataasaa gubbaan jira. Ani akka du'aayin godhi akka qabbanaa'uun fadhu kan nama dhuunfaatiin akka itti fufu barbaada. Siigalee akka lola Suuriyaa akka lola Filistiin godhi du'aayi saniin naa godhi kan nama dhuunfaa. Garuu hawaasa guddaa mataa kiyya jala jira ciisee fi fadhan kopheen akkanarra deemaniif qopheessee jira waan isaan dhufaniin irratti garuu ni haasawni gaafa adda bobba'e hara dubbiin muramtutti ani waan dhufuuf qophiidha asli maammada walla kama dhugaa ijoolleen baay'ee ijoolleen shanan qibee gidee sikkomatan baay'ee argan hin gaafadhame ijoollee Takaayiroo jirtu tan inni osoo hin taane warra biyya jiru biyyoota biraa jiru itti sissiqee gaafadhe. Thank you. Warra Kaayiroo warri Kaayiroo ana wajjin uummata askireemiif jedheetini wal abaara olu rakkoo miti. Ijoollee biyya biraa biyya jiran gaafadhe waan isaan sikkomatan gaafadhe. Yoo badiin si bira jiraate walumaan badii fudhanna obboleettii ta'e nara nama woloota jennee sirraan dheessinu yoo warri as jirullee badii qabaate watillee badii qabaate namni lama yoo wallole dogoggorri nama tokko bira jira dhugaa namni lama qabu beeyta yookiin situ dhugaa qabaa yookiin isaantu dhugaa qaba dhugaan laman jirtu yoo sireesii dubbachuuf ta'e namni walloluun duruu jira akkuma wallolan araaramuun duruu jira. Ila anamma karabbiin argu garuma saayizii qabadhu garuma jidduu keessan dubbadhu wallaalee callise isuma dhugaa rabbii because balaa ka'e kana waan irraa ka'e hin beeku kama xiixetiin eegamaa gamana walitti duudu argate galeme so anamma sillee hin beekaa jarallee hin beeka hunduu warrumanatti dhiyaatu waan ta'eef keessatti yoo girrigirrii kana keessaa dubbii namni gidee miira keessa galee hawaasa irraa dhalate mufachiisee dubbii wannoo jedhu taate itti siqee dhi'eennan gaafadhe akkasitti isin ilaalla inshallah kullu bani aadam qaxaa'uun jedhani nama ta'e kan dogoggorre hin jiru yoo atillee dogoggoraa waa'ee ta'uu isaanillee si dogoggoran inshallah ilaalletiniin walitti deebina agas yoo akka dhuunfatti waraanni gamaa gamanaa walitti muddellee no problem
Humna neetoo anillee hin jira. Humni neetoo amma gara itti tokkotu dhabeetuma taa'aa jira. Yoo ati badii qabaatte gara yoo isaan badii qabaatan gara isaanii warra humni neetoo jidduu seenne egaa ammaa beektaa biyyumaaf biyyatu wal dhayaa jira. Yoo didamee jaartiin waa didame humna neetoo jidduu galchuu barbaadu. Waraanni neetoo. Waraanni neetoo kan Gaddaafi boolla keessatti kallacha addaan facaasee Liibiyaa diigee gammaa moorama jira mooraan baane. Yoo dubbiin dhaabatu waraanni neetoo mooraa bayuu waan hin oolle. Rabbi haalaaffisu nasratti yeroo gaarii qabadhu amma salaata tokko azaananii zufri salaatoo edhaanti hafuu nama rabbiiti masjiidatti gale. Tole asli nama biyya biraa fi nama biyya jiru gaafadhu malee warra kaayiroo gaafatti warri kaayiroo aayiskiriimii akkasii akkamatti beektu galatoomii biraazarii ati nama qaaliidha. Abbaa daddachaa boguma nu guddatte asli wallahi boguma guddatte salaata gaarii abisraa qeebolu. Jannata rabbii nagalchuu hedduun oolu dhiyoo tanaa kutuu bakka girrigirrii kana na jibbisiise nagaan turme. Hudduu tanatu na dhukkuba gizee bakka namni wal arrabsu kana ta'e nun sodaadha. Waraana neettoo sana achuma nuu qabi ati yeroodhaaf please. Asli koo waan siraa taatee kanaan. Ancufu eeda. Eenyu seene. Achuma galcha namichi. Hey, Eensi wal galche. anasuma keessatti fargee dhagaye. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Haya. Anasuma keessatti fargee inni lammata ammootu wanni waraanni leetoo dabalamuu fi yoo jiraate gama itti laalu laalee dha'uu danda'a waraanni leetoo. Amma itti dhagaye har'a guyyaa har'aa kana atti gaafa duraa ijoollee Arsiisi kaadhimatee jedhan adda immoo ijoollee Baaleetti Angkadima. har'a ijoollee Baaleetti si kaadhimatee haa jedhaniif kana fiddaa bira. Ani Oromo Arargeedha. Ani Arargeedha. Arargee Raadii Seekutaa Kurna hundaa kaadhima isaanii ta'an. Kaadhimaa jechuun jaalala Oromummaa kutaa hundaa. Sigalee? Akkasii. Okay, deengadda yoo akkas taate firii huccoota kaa huccuudha yoo ta'e amma galgala yoo deebitee huccuu biraatiin nuun dhufin rakkoo qabdaati. Kana amma Gala.